Guyyaan qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa ifoomeera. Sagantaa qormaata xumura barnoota sadarkaa lammaffaa Itoophiyaa kutaa 12ffaa bara 2017 ifoome. Akkaataa sagantaa tajaajila madaallii barnootaa fi qormaata biyyaalessaa beeksiseen qormaanni kun waxabajjii 23 bara 2017 hanga adoolessa 8 2017tti kan kennamu ta'a. Barnoonni saayinsii uumamaa waraqaa irratti qoraman waxabajjii 21 fi 22 bara 2017 Yuunivarsiitii seenuun waxabajjii 29 fi waxabajjii 30 2017 ammoo barattoota saayinsii hawaasaatu seenu. Barattoonni toora intarneetii irratti qoraman mana isaanii irraa deddeebi'uun wiirtuu qormaataa ramadametti kan qoraman ta'u. Qabiyyeen qormaataa kitaaba barataa irratti kan hundaa'e waan ta'eef tokkoon barattootaa kitaaba barataa mana barumsaatii baratan irratti hundaa'uun beekumsaa fi hubannoo fooyya'aa argachuuf kitaabota wabii mijatoo ta'an fayyadamuun akka qophaa'an tajaajilichi waamicha dhiyeessee jira. Meeshaalee annaa fi goyyomsaa qormaataaf oolu kamiyyuu yeroo qormaataatti fayyadamuun dhorkaadhas jedhameera. Odeeffannoon kun kan tajaajilli madaallii barnootaa fi qormaata biyyaalessaa irraa argameera.